mallatiin kaasirratti ila namni nama jaalatu nama tokko yeroo jaalatu kan irratti uffatu jira kan irratti of hin jira. Kana wanni isin jedhu wajjin makkiifaa nyaachaa naasa'uuti qooni. Laala dhiira akkuma latiin jedhe kana dura miidhaan irra ga'ee dubartii irratti of hin galu. Tokko kan nama dhiira ta'ul waanni dhaabbiin qabne dubartii 5-9 jijjiiraa oolu yoo ta'e kunneen isaa bakka tokko hin boqotu. Olii gadi jooraa olii gadi dhawal waalaa oola waan ta'eef guutumaan tokko irratti of gatee hin jaalatu. Miidhuu baree waan ta'eef kan isaa hin eeggataa miidhee deemuu waan bareef nama akkasii yoo ta'e jaalala sana irratti of hin gatu. Namni onnee qulqulluu qabu. Dhiirri kabajaa dubartii beeku, dhiirri jaalala haadhaa beeku, dhiirri jaalala obboleettii beeku, dhiirri jaalala ilmoosaa beeku. Dubartiin maal akka taate gatii dubartii beeku warratti of gatee jaalataan. Kanneen jaalatanis jiru kan agarsiisanis hin jiru waan ta'eef jechuudha. Garuu miidhaan keessa yoo jiraatu sani. Lammata waa'ee jaalalaan wal qabate ilmi dhiiraa waa'ee jaalalaatiif kaasee of hin ajjeesu hin maraata. Dubartiin garuu ajjeefti. Caaloo of ajjeesu geessi. Ilmi dhiiraa wayyaa gatee hin maraata. Sammuma isaati dha. Maaliif hundee gaafa madaa abeena fichisiisa. Jaalala irratti dhiira wal ajjeese, dhiira ajjeese, dhiira dubartii ajjeese fa'aatu jira. Malee dhiirri jaalalaaf jedhee ofiisaaf hin ajjeesu. Nama ajjeesa. Garuu hin maraata ilmi dhiiraa. Dubartii jamaana shammaa akkuma namni bifaanis yaadaanis bifti keenya kun gargar ta'e yaadni keenyas dandeettii waa yaadu, dandeettii waa xiinxalu, dandeettii waa dhaabbannee hubachuu keenya gargar. Dhugaadha. Dubartoonni tokko kanneen jaalalaaf jedhanii ajjeesan jiru. Seenaa keessattis baay'eetu jiru. Kan ajjeefamanis hin jiru. Haa ta'uuti kanneen ajjeefaman dhimma inaafaa wal qabate kan abbaan manaa isaanii miidhaarraan go'a asiidiin aga fuula isaaniitti namu irratti baay'eetu jira. Garuu dubartiin gaafa miidha kan ishiin of ajjeeftu. Tokko gaafa nama ayizoosh sii jira ishiin jedhannaa dhabdu maal keessa galti? Dhiphina cimaa keessa galti. Achi yoo dhiphina cimaa keessatti abdii kutannaa keessa galti. Gaafas maal gooti? Carraan jiru of ajjeesu kanaaman yoo of ajjeese maali jettee qoricha dhuguu maali ijoollee argaan jiru shamarran baay'ee kilooriksii dhuganii mana yaalaa deeman kan dhuganii of ajjeesan kan of fuudhan baay'ee. Kilooriksiin akka ajjeesne hin beeku. Kilooriksiin hin ajjeesu shus like hargaggaa'ii kaagganne arraba irratti na gutaa harkaa baay'inaan. Gani asfaraarraa godhu malee dubartii. No, asfaraarraa ta'u wanni sun ilma miidha. Irraan gaa'ila. Asfaraarraa miti. Namni sun murteesseetu maal? By the way, ila nama of ajjeesuudhaaf murteessee almeeqa ka'e nan beekaan. Ajjeesuudhumaa. Ila abdii kutannaarraan ka'eeti. Amma dubartiin gaafa kam of ajjeesse? Tokko fakkeenyaaf dubartiin guyyaa cidha ishee misirroo yoo jalaa fi dubartiin of ajjeesti. Maal ajjeesa kana sirriitti? Baay'ee waan akka sineema lubbuu qofame miti. Lubbuu qofame miti ganni dhaabbiitu namni du'a. Keessumaa immoo dhala namaa kana namni maallaan jedhaan nama ajjeesti. Amma dubartiin tokko nama tokko dhiira tokko jaalattee of kennitee fi isaaf amanamtee isaaf jecha maatii ishee dhiiftee isaaf jecha riyaa ishee dhiiftee isaaf jecha fira ishee dhiiftee otoo faana jiraattu yoonni maarra hojjete. Yoo inni abdii ishee kutachise, yoo inni yeroo hundumaa ishee cunqursate amilee ishee tuqa ta'e garfira isheen dhaquudhaaf hin dandeessu harka faatii baate harka firaa deeggarsi firaan qabu hojii tokko hin qabdu. Waan hundumaa inni isaaf kennitee zafaan osoo jirtu hin yoo ishee miidhe carraan jiru kana booda of ajjeesuudha bakka. Yoo of ajjeese maali jettee of miitu jirti jiraachuus malti. Garuu kuni maalirraan ka'a rakkoo ofii baasanii. Ifatti maatii ofii waliin mari'achuu dhabu, riyaa ofii waliin mari'achuu dhabu, nama na fayyada jennu tokkotti himachuu dhabuun qobaa ishee qofatti yoo dhiifte hin duuti. Dhaabbiitti hin duuti. Osoo lubbuun hin du'in dura dhaabbiitti duuti. Garuu riyaa qabdutti yookiin maatii isheetti yookiin obboleessa ishee yookiin fira isheetti
baatee waan akkasii na mudachaa irra rakkoo mana keessatti akkas ta'an jira yookiin miidhamaan jira wabba warraa jaalallee keessisii miidhaan kun na mudateera akkamittiin keessaa bahu marii dhabuun himachuu dhabuun qobaashii ispreesii keessa galuudhaan habdii kutachuudhaan kana booda jireenya akka waan hin jirreetti of amansiisuudhaan kan isheen lubbuu ishee balleessitu jechuudha. Kanaaf ilmi dhiiraa immoo baay'isawwan nuti boonyees iyyinees barree hin baafanna haarii keenya. Ilmi dhiiraa hin buusu bari mimmaan akka salphaatti. Doodhuma tokko as masaa'idhuma tokko ta'ee malee hin buusu. Kunneen isaa akka malee gaafa eegu gara sammuu isaatti taara. Kan dhiiraa kana beeksifii jabuu isaan nuuf ibsanii. Barachuutti waan ta'eef kuni maaliif muuxannoo namoonni baay'ee seenaa isaanii himan irraa anis wantoota na mudatan irraa naannoodhuma waan baay'ee jira waan ta'eef ibsuudhaaf xiqqoo shinaa salphate ibsee garuu warra dhiiraaf nadhi isaanii. Oromiyaa fi deebiira gamtaa fa'aa maal jettu mee yaada kana abeekse ani Oromiyaa deebi'uusaa wantoota Oromiyaa asii deebi'ee. lama raawwateen aan deebine qaba. Dhaqee wal jalaa yaade beektaa hin bal'ate akkamti amma hin bal'ate wal keessa yaa dhufe amma raawwatee dhibba irratti of hin gatu damma gamtaanii ilmi dhiiraa raawwan jaallata malee raawwatee dhibba irratti of hin gatu walamanuun hin jiru. Amma mee anammoo kanumtee gaaffii dhalannaan siin jedhayyuu maadhama booni. Jaallachuudhaa fi amma dhumaatti amanuu irratti of gatuun kun tokko siif fakkeenyaaf leessaa jennu amma gannat jaalallee isheen jaallatti baay'ee jaallattonni irraati in amantii raawwattee garuu irratti of gattee amma dhumaatti in amantii fakkeenyaaf in amantee amanuu wannoon kinoo akkas goote mitire abbeeksi nan fixadha afaanitti nan gabbini. Jaalalleen kunaaf amanamtii inni amanuu hin dandeenya garuu raawwannee amma dhumaatti amanuu sanadhaan fakkeenyaa fi karaa dheeraa tokko deemanii akka carraa manni dhibee amma jaalalleen ishee tokko mucaa durbaa tokko duukaa eddee tokko yoo dhaqanii bulan mana tokko yoo dhaqanii bulan amma waan kana amanuun hin ulfaatu amma dhumaatti garaa maalti danda'e amanamma. Amma maaliif amma yoo dhugaa dubbanne amma irra turuudha. Ina manneen jennu rakkanneen namalee amma kana rakkannee mamannee fudhanna malee dhibbatti amannee miti waan goonu dhabnee filannoo dhabnee fudhanneedha amma waan kana. Jaallachuun waa biraadha. Hamma dhumaatti amanuun garuu gaaffii wayii qaba adda baasaa yoo adeemne irra turuudhumaafanii guddaa galatoomaa garuu. Amma dhumaatti nama tokko amanuu maaltu dhorka? Moone dhiifama naa godhiiti. Yaada baay'ee kennitanii ani mee al tokko yaada koo itti fufish. Tokkoffaa warri as keessatti yaada kennaa jirru kuni yookiin immoo I think warri fuudhee yookiin immoo dubartii wajjin jiraachaa jiru amma yeroo kanatti yoo jiraatee waan kan haasa'e natti tola baay'ee. Sooshaal miidiyaa kanarratti kanaan duras mucaan wayii akka mootiveetaraa isa godhu tokko maal jedhaa waa'ee fuudhuu waa'ee jaalalaa kana karaan taaneen ibsaa ture. Na wanta hin beekne wanta dhadhamanne haasa'uurra warri dhadhamaterraa dhaggeeffachuun baay'ee gaariidha. Garuu waa'ee jaalalaa gaafa kaafnu amma kan haasa'aa jiru jaalala dhiira fi durba gidduu jirudha. Jaalala baay'eetu jira. Jaalala addunyaa kanarra jaalala gosa baay'eetu jira. Jaalalli agaappee kan jedhamu jira. Jaalalli immoo saayit laaf kan jedhamu ani jaan qofa laalanii baay'eetu jira jechuudha. Warreen du'anii fi warreen wal ajjeesan suni jaalalli suni jaalala akkamiiti? Saayit laafii nama fakkeenya fi miidhama guddaa qaba. Mucoosan arguu huba inni sun gara psychological disorderii of keessaa waan qabuufidha. Garuu lapheen dhiiratii fi lapheen durbaa tokkoo miti. Maashan nuti qabnuu fi maashan isaan qaban tokkoo miti. Uumama irratti garaagarummaa guddaa qabna. Garaagarummaan nuti qabnu kana accept gochuudha. Kanarraa kan hafe garuu amannee irratti of gannaa kan jedhuu fi amantee waan bariirra taa'aa jirta nama si fakkaatu amanuu akkamitti dadhabdeedha gaaffiin inni biraa. Teessoo namni tolche yookiin konkolaataa namni tolcheeyyuu yookiin aerooppilaanii namni tolcheeyyuu irra kortee balali'aa jirta nama ijaan agartu nama dubbisuu dandeessu nama wajjin jiraattu amanuuni dirqama. Dirqama qofa osoo hin taane immoo seerumti uumamaatu akka amantu si godha.
haadha fi abbaa kan kee gaafa uumamtu daa'ummaa keetirraa hin beektu. Haadha fi abbaa kee ta'uu maa itti beekta? Saayinsii kamtu si mirkaneessa? Amma DNA jennee dhufe malee kanaan dura waan akkasii hin turre. Garuuyyuu haadha fi abbaa kan kee ta'uusaa jaalala isaan sii kennanii fi kunuunsa isaan sii kennan irraa kaatee wanta isaan godhan hundumarraa kaatee isaan haadha fi abbaa kee ta'uusaa kan kanaafuu yeroo baay'ee jaalala gidduu namoonni baay'een ofii balleessu. Eeggattummaan gaafa jiraatu something for something kana hodhu sanfidoo gaafa jedhamu wal eeggachuu jira jechuudha. Jaalalli garuu pirinsipiliin yookiin immoo seenaan jaalalaa of kennuudha malee of natti kenni jechuu miti. Hojii manaa keetti ofii kee hojjetta. Namni tokko kan si kabaju hamma kabajee, namni tokko kan si jaalatu hamma jaalattee, namni tokko ofitti si kennu hamma ati ofitti si kennite. Dubartoonni immoo dhiira caalaa dhiiratti of kennan. Inni kun immoo atileet Burqaa Galatee Burqaa fakkeenya guddaadha. Jaalatte waan hin qabdu hundumaatti kennite. Daa'ima tokkorraa hin qabdu, maal hin qabdu. Dubartoonni keessattuu iyyuu jechuudha dafanii dhiiratti of kennuudhaan beekamu. Dhiirri garuu an akka kootitti ilaalcha kooti kun falaasama kiyya. Falaasama kan koo waan ta'eef dhiirri laphee sadii qaba eetayyaadha. Kutaa laphee sadii qaba. Dhiironni jechuudha akka kiyyaatti. Kutaa inni jalqabaa barandaa. Dubartii baay'ee barandaa irra tursa. Barandumarraan gaggeessuus danda'a. Kutaa dhiiraa laphee dhiiraa tan sitti hima. Warra shamarree